Ticha Fraa'ol balaa isinii dhiyeessaa dhiyaadha. Guyyoota lama dura Gaambeellaatti hidhattootaa fi humnoota mootummaa gidduutti godhameen booda guyyaa har'aa magaalattiin sochii idileetti deebi'aa akka jirtu mootummaan naannoo Gaambeellaa hime. Dhaabbileen daldalaa fi geejibni tajaajila kennuu akka eegalanii fi hojjettoonni mootummaa boorraa eegalee hojiitti akka deebi'an ajajamuu hoogganaan kominikeeshinii naannoo Gaambeellaa obbo Ugaatoo Ading galgala kana BBC'tti himaniiru. Lola tureen hidhattoonni lakkoofsi isaanii adda hin baafamne yoo ajjeefaman gariin kan magaalattii keessa dhokatanii hafan to'annoo jala oolfamaa jiraachuu obbo Ugaatoon himaniiru. በተለይ የጠላት ኃይሉ የመጣ አብዛኛው እንዲሁም ከዚህ በፊት ስለጋምቤላ ማያውቁ ነበር ገብቷን ተቆርጦ humni diinaa dhufe kanaan dura waa'ee Gaambeellaa kan hin beeknedha. Muramanii uummata jidduu waan seenaniif karaa ba'an dhaban. Karaa ba'an yoo dhaban qe'ee namaatti seenan. Kaleessa nyaataa fi bishaan malee waan oolaniif har'a kan harka kennatan jiru. Kaan ammoo bakka dhokatanii jiranitti eeruu uummataan kan to'annoo jala oolfamanis jiru. Lakkoofsi isaanii meeqaa kan jedhu poolisii irraa odeeffannoo sirrii waan hin fudhanneef ammatti himuu hin danda'u. Ammallee qabamaa jiru. Kan harka kennatanis gara bakka tursiisaa geeffamaa jiru. Lola tureen hidhattoonni heddumminaan ajjeefamaniiru. Meeqa akka ajjeefaman garuu addan baane. Ammallee reeffa funaanaa jirra. Lolli magaalaa keessatti waan ta'eef gama lamaanuu irraa daggala keessatti mana namaa duubatti marga keessatti reeffa argamaa ture. Kanaaf nama aganaatu du'e jechuu hin danda'u. Gabaasa yoo argannu ni ibsina. በየሳር ውስጥ በየጫካ ሲሄዱ ሲወጡ ብዙ የሚገኙ ሬሳዎች ከመኖራቸው አንጻር እሱንም ያክል ለማለት ዛሬ ሪፖርት አይኖርም። በኋላ ሲኖር ግን ዳሽ የሚገልጸን ይችላል። Guyyaa har'aa dhalattoonni Oromoo magaalaa Gaambeellaa keessa jiraatan addatti humnoota nageenyaa Gaambeellaan ajjeefamaa jiraachuu gabaasaaleen mul'isan bahaa jiru. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii humnoonni nageenyaa mootummaa Gaambeellaatti Oromoota adamsanii ajjeesaa jiru erga jedhaniin booda yoo xiqqaate namoonni nagaa 11 ajjeefamuu fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreessanii jiru. Dhimma kana kan gaafanne obbo Ugaatoon garuu kun olola diinaatii jedhan. እሱ አንዱ የጠላት ፕሮፓጋንዳ ነው። የጠላትም ሴራ ነው። ጠላት በኦቢያ ላይ የነበረው kun ololaa fi shira diinaati. Kaleessa lolarra kan ture humna uffata dambii uffatee dhufe malee uummata nagaa miti. Wayita isaan baqatanii gara mana jireenyaa seenaa turan illee humnoonni keenya namoonni nagaa akka hin miidhamne jedhanii dhiisaa turan. Galmi lolichaas diinaa laa dhufe malee uummataas keessa jiraachaa ture miti. Wanta amma odeeffamaa jiru olola uummata walitti buusuudhaaf Oromoon saba kaan wajjiniin akka walitti bu'u godhamaa jirudha. Soba waan qabatamaa lafarra jirurraa fagoo jirudha. Oromoon ammaan dura nagaan nu wajjiniin jiraachaa ture. Ammas nu wajjiniin jiraachuu itti fufa. Lammiin Itoophiyaa tokko saba isaatiin yookiin immoo afaan isaatiin adda baafamee ajjeefamuun waan dur bara TPLF baramedha. Amma wanta akkasii hin jiru. Lolli magaalaa keessatti waan godhameef namni nagaa asiinis achiinis rasaasa miliqxeen du'e jira. Haa ta'u malee namni sabaan adda baafamee ajjeefame akka hin jirre siifan mirkaneessa. Kun olola diinaati. ያገኛችሁ ሰዎች አሉ እንጂ ዘር ተነጥለው የተደረገው ታርጌት አለመሆኑ ግን በዚህም እንደገና አረጋግጣለሁ። ይሄን ውሸት የሆነ ፕሮፓጋንዳ ነው። Odeessa lammataan TPLF mootummaa Itoophiyaa waliin mari'achuuf qophii akka qabu garuu immoo haaldureewwan mariifiin dhiyaanne 5 lafa kaa'ee akka jiru beeksise. Ministeerri muummee Abiy Ahmed gama isaaniin mootummaan Itoophiyaa koree ijaaree dhimmoota irratti mari'atu haaldureewwan guutamuu qaban adda baafachaa jiraachuu himaniiru. Dhiyeenya jaarsummaa mootummaa Keeniyaan marii Naayiroobitti godhamu irratti hirmaachuuf qophii ta'uu kan ibse TPLF haaldureewwan isaa himatee jira. Bakka bu'aan TPLF Ambaasaadar Fissahaa Asgadoom turtii sagantaa raadiyoo Focus on Africa waliin godhan irratti haaldureewwan kennan yoo ibsan. We have always from day one, even when we were outside the capital, jalqabarraa kaasnee yeroo magaalaa guddittii keenyaan ala turre yeroo mootummaan keenya daggala ture sanuu nagaaf waamicha godhaa ture. Kanaaf gama keenyaan wanti haaraan hin jiru. Mootummaan keenya qabxilee 5 ta'an mariif hin dhiyeessine tarreessee jira. Lafti waraana dura heera mootummaan daangaa Tigraay jala ture hundi bakka turetti deebi'u uummanni keenya riifarandamii gochuu gocha duguggaa sanyii uummata Tigraay irratti humnoota Itoophiyaa Eertiraa fi kaaniin raawwateef itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuu badii Tigraay keessatti gaheef beenyaan kafalamuu akka qabuu fi humna waraanaa
keenya gonkumaa hin hiikkachiisnu kan jedhanidha. Qabxilee kanneen mariif hin dhiyeessinu. Sir, I'm just wondering how confident you are in putting those 5 points to Abiy Ahmed. Qabxilee kanneen mootummaa Abiy Ahmediif dhiyeessuuf hagamuuf itti amantu. Qabxii kaastan tokkoon uummata Tigraay irratti duguuggaan sanyii raawwatameera jettan. Kun araara eegaluuf qabxii gaariidha. I think that is a good starting point for reconciliation. It is not a matter of good or bad. It is the record. Kun waa'ee gaarii fi badaa ta'uu miti. Waan galmaa'ee jirudha. Duguuggaan sanyii uummata Tigraay irratti raawwatameera. Koomishiniin ogeeyyii mirgoota namoomaa hundaa'ee jira. Isaan waliin hojjechuuf hawwii qabna. Shakkii malee duguuggaan sanyii raawwatamuun isaa ni mirkanaa'a. Nuti qorannoon akka godhamu gaafataa jirra. Mootummaa Finfinnee jirurraa wanti eegamu qorannoon akka godhamu waliigaluu qofa. Qorannoo kanaan booda badiin kan irratti argame itti gaafatamuu qaba. Ammatti duguuggaa sanyii jedhanii akka waaman miti kan gaafataa jirru. Ministeerri muummee ammatti akkas akka jedhu hin eegnu. Manni murtii idil addunyaatiin ni mirkanaa'a. Gaafa mirkanaa'e garuu itti gaafatamummaa fudhachuu fi beenyaa kaffaluuf waliigaluu qaba. You said nothing's changed. You've always be willing. Are you jalqabarra marii fayyamamuu ta'uu dubbattanii jirtu. Amma haala naannoo keessan jirurraa kan ka'e caalaatti fayyamamuudha. Miira ariitii keessa jirtu. Is there a sense of urgency now? Well, the sense of urgency has been there from day one. We are under siege. Nuyi jalqabumarraayyuu miira ariitii keessa turre. Uggura jala jirra. Uummanni keenya guyyuu du'aa jira. Akka duraanii waraanni kallattii hin jiru. Haa ta'u malee waraanni sagalee hin qabne adeemaa jira. Mootummaan Finfinnee jiru uummata keenyarra uggura kaa'ee jira. Nuti beela'aa jira. Hospitaalonni keenya guutummaatti cufamanii kaan manca'anii jiru. Nyaannis ta'e qorichi hin jiru. Kanaaf nuti karaa tokkos ta'e karaa biraa uggura kana jalaa bahuu qabna jenneerra. Yookiin karaa nagaa yookiin ammoo karaa waraanaa. Hawaasni idil addunyaa jidduu galee nagaa buusuuf carraan jira waan jedheef yaalaa jirra. Kun yoo milkaa'uu baate karaa sanas ta'e karaa kana uggura kana jalaa bahuu qabna. We have to come out of this siege one way or the other. Odeessaalee gaggabaabootan darbaa Itoophiyaatti daa'imman 200,000tti siqan hanqina nyaataan rakkachaa jiru jedhe jaarmiyaan tola oolaa dhimma ijoollee irratti hojjetu Save the Children. Kutaalee Itoophiyaa baay'ee keessatti hongeen waggaa 40 keessatti mul'atee hin beekne waan mudateef keessumaa daa'imman beelaaf saaxilamaniiru jedhe jaarmiyaan kun. Nigeria bulchiinsa Anibara jedhamtu keessatti dubartoonni 35 gamoo ijoollee gurguraman akka dahaniif kaa'aman keessaa baraaraman. Iddoon kun warshaa daa'immanii jedhamuun kan beekamu yoo ta'u akka aangoonni jedhanitti biyyattii keessatti dubartoota argaman keessaa 4 ammallee ulfadha. Injiinariin Keeniyaa firiijii qoricha talaalliin keessa kaa'amee iddoodhaa iddootti geeffamu kalaquun badhaasa beekamaa Royal Academy of Engineers Africa Prize for Engineering Innovation jedhamu mo'atte. Nooraa Mageeroo badhaasichaan gammadduu ta'uu BBCtti himteetti. Firiijiin kalaqxes qoricha talaallii iddoo fagootti geejibuuf kan gargaarudha. Ameerikaan qondaala olaanaa garee IS Siiriyaatti qabuu ibsite. Humni walta'iinsaa Ameerikaan durfamu qondaala olaanaa garee jihadistoota IS haleellaa halkan edaa kaaba Siiriyaatti fudhataniin qabuun ibsame. Namtichi qabame boombii tolchuu fi haleellaawwan raawwataman qindeessuudhaan muuxannoo qabaa jedha ibsi walta'iinsi kun baase. Mootummaan Awustiraaliyaa namoonni miliyoona 8 ibsaa akka dhaamsan gaafate. Ministeerri anniisaa Awustiraaliyaa maatiiwwan New South Wales keessa jiraatan ibsaa dhaamsuun rakkoo hanqina anniisaa elektiriikii furuu keessatti ga'ee isaanii akka gumaachan gaafate. Kutaan Awustiraaliyaa kunis bakka magaalaa guddoon biyyattii Sidniin keessatti argamtudha. Odeessaaleen keenya kanummaa gabaasa xumuraattan darba. Maanguddoon jechama barnoota umriin hin daangessu jedhu fakkeenya ta'aniin wal isin barsiifna. Obbo Qoncorrii Booruu jedhamu godina Gujii Lixaa aanaa Surroo Barguddootti dhalatanii guddatan. Sirriitti beekuu baatanillee umriin isaanii 60 akka ta'u tilmaamu. Umriin isaanii dargaggummaa fi ga'eessummaatti hojii qonnaa fi loon horsiisuu irratti kan dabarsan yoo ta'u erga maanguddummaatti seenaniin booda gara barumsaatti fuuladeeffatan. Amma qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa qoramuuf qophiitti jiran. Obbo Qoncorriin gaabbiin maanguddummaatti barnootatti isaan jalqabsiise maali? Maatii olaanaatu dubbise.
Ana lakkisiiti akaakuun keennallee hin baranne abbaallee hin baranne anillee dombaratiin ganna ijoolleen kiyya fuutee ijoolleen kiyya heerumtu qaqqabee jiraataa waan kana amaanootii qaba. Waaqa gaafadhe jennaan waaqi karaa hafuuraatiin bakka barbaachisaa si gargaara bakka baradhu waan jedhu hafuurri waaqaa na giddeesse naan jedhu yoo mana barumsaa dhaqee dudubi jedhu mootummaan barnoota gaa'eessotaa bane naannoo teennat dhufane gaa'eessota nama gugurdaan galuu jedhane analle laakkoone nama gugurdaa gara 20 galmeessane barnootattinne gaa'eessota kaan nami 25 keessaanii nami 24 muluun jiganee dadhabane barnoota dadhabane hafane an tokkochi bakka barnoota kaa itti qaxxalee bara 2001 se'a akkasiin barnoota kaa itti fuufee bakka kutaa tokko seene jechuu kutaa tokko seene ijoolluma walii baradhu bakka adoo gargariin kutiin kutaa 7 ba'ee 8 ba'ee salleessoo bakka Mandeellaa seeree dhiqati timirtii baradhe achiin boodawaa isaan fitee jennaan bakka gara kutaa 11 piripaaratorii qophaa'inna seene achi amma miilnaa foormii kaguunne kana. Kutaa 12 jechuun? Kutaa 12 jechuun. Umriin keessan meeqa amma? Walii galatti 61 ta'uudhaan hin dhabu. Tilmaamaan malee guyyaa isaan beektan? Yaadaan karallee hinnaa gaafannu bara dhalootaa sanii hinna gammanne gaafannu karaa durimaan beeknama eega barnoota dhunnee eega moobilii kanaan du'aa dhibbisa kannasaa guutaa hinnaa jennu kanaan hinnaa laalle ta'uun dhabu. Ijoollee meeqa qabdu hinnaa kutaa tokko seentan? Ijoollee hinnaa sanii bakka ijoolleen hedduu ijoollee hinnaa kutaa tokko seennu ijoollee gara 11 akkana hin teeti ijoolleen garuu durrillee heerumteetti mucaallee fuudheera kana harka jirtu akaakota ijoollee gimmaasha barsiisee akaakota walitti barsiisuu bakka ijoollee hedduu ka fuutee cinaa bulchefa ta'a ka heerumte ta'a kana gara 11 hin teetu. Isin ijoollee 11 egaa godhattanii booda gara barumsaatti deebuudha wanni isin kakaase maali? Wanni kakaase ani waan kana quuqame waan nami beeku akka nami wallaala ani nami fayyaalessi wanna nami beeku akka wallaala karaa doofummaa akaakota kennaa abbootii kennaa doofummaa isaanii karaa tika callaa bobbaa callaa horii callaa guutaa turanii turree hanne amma bara jijjiirama waaqi lafa jijjiiree nama jijjiiree mootummaa seenee waaqi lafaa fi nama jijjiire kana keessa alle jijjiiramuu qaba. Bacaa barnooti lafa banamee mootummaan barnoota lafa banee latti banantee nami ilaa gurra banate kana keessatti haga ganna kiyya qabu kana dhaqqabadhee bakka bu'aa buusuu qaba. Innaan jedhu barsiisotillee na jajjabeessane gaafa san kutaa 7 jirra jajjabeessane waaqayyoollee humna naa kenne akka kanaanii mootummaallee barnoota kaan nu jabeesse humna nuu kenne akka kanaanii kana. Fuulduratti amma yuunivarsiitii galuudhaaf karoora qabdan? Waaqi qormaata sanii waaqi yoo na qaxxaamurse bakka hin seena nama tokkotti gizee tokko na gorseeti jaarsaati ati hin sodaati amma hin rukkitteellee hin dandeettaa fiibbeellee hin dandeettaa namni tokko maanguddoo daabe'a digirii 2ffaa barataa fooqii 3ffaa irra barataa danda'ee yaabu ilmaa isaa bobaa qabee yaasittee ol seenee barataa jedhee barsiisaan tokko na ennaa gorsuu likki akka isaanii fooqii 15 idoonan qabiinuu hiyyaaba rukkiseellee hiyyaaba rukkiseellee bu'aa maanguddoo malee lafeen kiyya fayyaa bakka aadaan na ergite mara dhaqa. Dhaggeeffattoota keenya kan har'aaf jennee raawwanne saganticha beekaa atoomaatu qopheesse Firaa'ol Balaay isinii dhiyeessaa hin ture waan addunyaaf biyyi itti jirtu hubachuudhaaf marsariitii keenya mil'adha boor walitti dachaana gaaritti.